Nagaan dhuftanii gara mana daktarii Yazidoo Fekaalee jechuudha. Tareechi namoonni haarawaa taatanii viidiyoo kana akkuma ilaaluu eegaltanii laayikii tuqa. Please viidiyoo kana akka dhumaatti caqasaa. Ashhadu Allah nagaadhaa tarree jirtaa bannaati. Baga jiraattee dhufdee tarreessaan kun kan sabatattee wajjin tajaajilaa turreedhaati. Idde. Ante amma reefuun si baraam. Dhugaa rabbii. Waayinee mucaa qallaa sana bannaati. Dhugaadha amma lallabaa ture keessatti takka lafannitti ani waaqaa jedhee hin argine namatu waaqa lallabaa ture. Yeroo dheeraadhaaf waliin tajaajilleerra. Ati faarfataa cimaa akkasumallee nama sagalee waaqessuutti dubbifachaa turedha. Dhugaa jiru immoo yaadni wal madaalchistee waan hundumaa wal bira qabdee ilaaltee akka jireenya amana. Namni gara kanatti si ababbalee maallaqaanis immoo gara kanatti si bitee jira jedhee yaadu. Waan ijoollee duukaa jedhime bakkee tokko wal qabadhuuti. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaan gabbaramaan Allah malee rabbii kan biraan hin jiru. Nabiyuun Muhammad ergamaa rabbiiti. Nabiyyi Isaan yookiin Iyesuus ergamaa rabbiiti. Allahatti nan amanaa. Allah malee dhugaadhaan kan gabbaramu hin jiru. Dhaphee koodhaan amanee arraba koodhaan dhugaan ba'a. Allahu akbar. Magara bisimil keessee wajarratti amantii ganamatti deebisee ajaa'ibaa taasisee musliimadhaa nama amantii islaamaa hordofuudhaa rabbii cubbuu kee hundumaa yakka kee hundumaa asii dhiisee jira. Aga rabbii nama gabbaruu jalaa gara rabbii gabbaruutti gara isa waaqaaf lafa uume kana gabbaruutti baga si baase. Islaamummaan dhugaadha. Islaamummaan karaadha. Islaamummaan jireenya. Islaamummaan galma. Islaamummaan dhugaadha. Isallama.